Ayyuunif Sumayyaan walii galanii Saayidoo gidduutti miidhaa jiranii cubbuu isinitti ta'a dhugaa maaliif ishee garaa gahuuf sana garaa gahuuf hedduu lamaanitti osoo fiigu mucaa kana miitanii yennaanii booda seenaa garaa keessan keessa hin baane isinitti ta'a ani isinitti hime dhugaa ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf hedduu jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan. An obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya nama bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha maaliif Saayidoon akkuma ta'ettuyyuu kadhannaa meeqan ayyuu harkaa ba'ee gara Sumayyaa imalee. Sumayyaan immoo sarpiraayisii ta'uuf osoo jirtu hamma kana dhama'ee makiinaa bitee aayifoonii dhugaan isiniin jedha cubbuu mucaa kanaa gadi isiniin lakkisu dhugaa hin miidhamtan maaliif tarii Sumayyaanis osoo sarpiraayisii kana agarteerti ta'ee hin baddu ture garuu immoo sarpiraayisiin kun osoo hin argin baduu ishee hin beeku dhugaa ishee dhafuu miidhadhan jedha innaa hin miidhinaa mucaa kana dhugaa hedduu miidhaa jiranii. Ayyuudhaaf kun gammachuudha maaliif jennaanii Sumayyaan baddeennaanii gara isheetti deebi'a waan ta'eef garuu mootu osuma jettanuu gidduutti lama taatanii amma walumaa galatti gara ta'aniiti na fakkaata miidhaa jiru hin miidhinaadha tarii Sumayyaan isa miitee jennaan ijoollee keetu miidhama maaliif ijoollee lamarraa qabda waan ta'eef akkasumas immoo abbaa manaa jalqabaati yookaas immoo siif abbaa manaa jalqabaati waan ta'eef ijoollee isa dhabdennaan ijoollee kee dhabde jechuudha. Kanaaf gaarummaa hin qabu dhugaa garuu mootu jechuudha sarpiraayisii kan osoo sarpiraayisicha agartee raatte silaa hin baddu hamma kana dadhabee jechuudha maaliif akkamittiin ayyuu harkaayyuu akka bahee deemee paaspoortiin tarsaafamee viizaan gubatee bakka maaliif bu'aa bahii hedduu makaraa meeqanii kan ayyuu harkaa bahee jechuudha isumayyuu kun ayyuu namumayyuu jechuudha dafiitii as deebi'i. Dafiinaa gadhiisii jechaan jirti Sumayyaadhaan jechuudha. Isheen akka isheen jalaa baddayyuun dhageenya ta'uun oolu tarii amma ganaa dhagaarti na fakkaata. Maaliif Sumayyaan kan caalu yoo baddee jirti. Dhugaa maaliif mucayyittiin maaliif hamma afaan hin dubbatturra hamma hojiidhaan mul'istuu turra caala waan ta'eef tarii amma ni na gube sana hin gubaanis ijoollee jalaa dhoksee jetteeti. Osoo gizeen Itoophiyaa jiru ta'etti amma feettis ta'u hammas miti hamma immoo as ga'ee dhufee gaafa ijoollee dhabu yookaas immoo gaafa ijoollee fudhattee jalaa baddu hammam akka itti dhaga'amu sababii beektuuf hammam akka inni aaru sababii beektuufi fuutee jalaa dhokattee garuu in ulfaata maaliif jennaanii sarpiraayisii akkasitti gammadanii jechuudha harkadhaanii dhaqanii ishee ija hidhanii fiduuf gaafa jiranii Sumayyaan hin jirtu jechaa dhufte waaddanyaanii. Kanaaf mucayyittiin jetteerti jalqabumayyuu viidiyoowwan hojjetaa dhufte irratti waa baay'ee dubbataa dhufte waan jechaa dhufte sana yookaan waan jechaa turte sana mootu hojiidhaan agarsiisaa jirti jechuudha. Garuu gidduutti mucaa kana miitanii boru tarii anillee ijaan ba'a akkasumas immoo wanti inni kana dura na godhen ijaa ba'a osuma jettu gara si'ayyuun osuma akkas jettu gidduutti isin lameen keessanuu dhabdanii. Booda karaa deebistan dhabdanii jechuudha. Kanaaf hin miidhinaadha. Maaliif hamma dandeettii isaatti ishees gammachiisu akkasuma garaa gahuudhaaf fiigaa jechuudha gidduutti jechuudha. Har'a akka ta'e dhugaa. Amma kan hundumaa osoo piraankiin baranaa sun itti hafee raate kun hundumtuu hin jiru jechuudha. Maaliif jalqaba osoo ayyuun piraankii taatee sababa piraankiitiin dubbichi jijjiiramee gara haadha manaatitti dhufuu baate dhamaatiin kun hundumtuu hin jiru. Dadhabbiin kun hundumtuu hin jiru. Garuu mootu jechuudha kan maaliif piraankiin kunis deemaa dhaqee guyyaa tokkottu jechuudha. Kun argaatuma jirra namoota baay'ee jechuudha. Sababiin piraankii kun maaliif yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa waa'ee kana waan wal qabatuu fi tarii sa'aatii sanatti piraankii sana yoo hojjenne namni ilaalaa nuti maallaqa argachuu dandeenyedhaan jalqabu garuu immoo jireenya namoota hedduu diigaa jira. Waa'een piraankii kun jireenya namoota hedduu diigaa jira jechuudha. Waan jireenya ijaaru isinitti fakkaata malee baay'ee immoo adda adda diigaa jira. Namoota hedduu walitti buusaa jira. Kun argaatuma jirra jechuudha. Maaliif waa'uma piraankii kanaatiin bakka namni hundumtuuyyuu kan hojjetaa jiru tokkoffaa immoo waa'uma jaalalaa wal qabate kana bakka. Garuu gisee tokko tokko istaayilii jijjiirtanii hedduu namatti tola. Maaliif jennaanii
bakka yeroo hunda waa'ee jaalalaa wal qabate piraanki namni iyyuu hin nuffaa jechuudha. Innaa haa ta'u malee mootu kun deemee dhumni isaa akka kanatti jijjiiramaa jechuudha. Ijoollee hedduu adda addaa diddiigaa jira. Haadha manaaf abbaa manaa hiriyaa osuma jedhanuu dhaqiitii akka nama jaalateetti irratti akkas piraankii hojjenna jedhanii as deebisanii kunoo dhaq ilaal sallala sobaa jechuudha. Beektanii mitiiree isheen immoo kan dhugaa jaalattee kan si dhiisefaa jechaa jirtu jira kunoo namoota hedduu argaa irraa. Innaa obboleewwan kiyya maalummaafuu jechuudha gizee tokko waa'ee piraankiidha wal qabate qofan hojjetinaa maaliif gizee tokko istaayilii jijjiiraa. Akkasumas immoo waa'ee barumsa namaaf ta'us immoo wantoota adda addaa irratti hojjechuun hin danda'ama. Egaa walumaa galatti ka waa'een Ayyuu fi Sumayyaa akkasuma Saayidoo jechuudha. Xinsiinni jalqabaa piraankii gaafa jalqabaatirraa ka'e egaa danda'uudha ingidihi maaliif jennaanii maaf baddee maaf amma kana irratti gidiraa hojjetanii jechuun ka hojii isaati Saayidoonis jechuudha. Garuu immoo hojii isaa ta'ee osoo jiru hamma kana hin miidhinaadha. Tarii boru abbaa manaa keenya wajjin jiraanna jettanii eegdanii mitiiree Sumayyaan illee Ayyuun illee jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keenya boru wajjin jiraanna boru ijoollee irraa godhanna jettanii nama yaaddan sana immoo amma kana miidhuuni gaarummaa hin qabu hin miidhinaan isin jedha. Dhugaa baay'ee tokko maaliif jennaani ani ishee micayyoo dhaqii ija hidhii fidii kootu jedhanii ni gaafa isheen afuura citaatii baqa jira miti namni tabba fiigee ba'ee toonii afuura deeffachuu dadhabu tokko gaaf akkas taachis deebitu maali jennaan Sumayyaa jette dubbachuu dadhabde jechuudha. Egaa piraankii kana caalu hin jiru garuu yeruma xiqqishuudhuma al tokkoon iyyuu jechuudha. Kan gizee baay'ee sin hojjettan piraankii yeroo dheeraa sa'aatii dheeraa sinitti fudhatee hojjettan irra isheen immoo kan daqiiqaa tokko keessatti sirratti raawwatte kuni hunda isaaniitu iyyuu baay'ee rifaasisee baay'ee tokko danaggatan jechuudha. Egaa tarii Sumayyaan amma iddoo teessee viidiyoo sana ilaalaa jirti. Waa'ee maaliif viidiyoo isheedhaaf sarpiraayisii makiinaan bitamee sana tarii amma odoon baduu baadhee jettee hin gaabbiti garuu mootu isheen samma isaan agarsiisan agarsiisuuf malee baddee achiin dhokachuuf natti hin fakkaatu. Egaa obboleewwan kiyya walumaa galatti namoonni baay'een jechuudha sirrii miti akkas ta'uun qabu akkasumas immoo warri mootu isa yettanis baay'ee keessantu jira jechuudha. Hin jedhina tarii mana keessan dhufa kuni oolee bula malee guyyaa tokko mana keessan dhufuun oolu namni miidiyaa kanarra jiru namni miidiyaa kanarra oolu bakka dhugaan isin jedha maaliif nama dhoqqee keessa deemee toonii bakka uffata gosa saabbadhee dhoqqeen nan tuquu jedhu akkas ta'uudha. Maaliif hammam takka yoo soo baqattaniyyuu oolee bula malee mana keessan dhufuun oolu. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyoo walitti isaan haa deebisu tokko isaan haa taasisu. Maaliif hundumti isaayyuu piraankiis akkasuma hojiidhaafis akka ta'e eenyumtuu hin beekna. Garuu mootu battala sanatti isaanis gabaabaa yookaan yeroo gabaabaa kana keessatti hamma kana nurratti raawwattu waan kana hojjette jedhee tasuma hin eegne natti fakkaata. Saayidooni micayyittiin hamma haasoftu sanarra hamma hojiidhaan raawwattutu caala jechuudha. Maaliif fira fakkaattee osuma kofaltuu waan hundumayyuu al tokkotti kun hamma kana jechuudha. Kan isaa yeroo dheeraatti fudhatee isheen immoo daqiiqaa tokko keessatti amma sana isaan irratti raawwatte jechuudha. Kanaaf amma isaan walii galaniiti jechuun hin danda'ama jechuudha. Ayyuun fi Sumayyaa walii galaniiti kan Saayidoo gadduutti miidhaa jiranii. As deebii osoo jettu kan san caalu immoo ta'aa jira. Egaa walumaa galatti Waaqayyoo walitti sin adeebisu kabaddee isaa galchu akkasumas immootu jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee piraankii waa'ee jaalalaa wal qabate waa'uma kanarratti dalagdan jechuudha. Oolee bula malee guyyaa tokko keessaa guyyaa lama jireenya keessan gaa'ela keessan diiguunsaa waan hin oolle kana beekatuma hojjedha isinillee jechuudha. Yeroo tokko baqa piraankiinis yoo baay'ate likkii qaba. Darbitanii jechuudha. Waa'een piraankii nama bohaarsuu nama akkasuma kofalchiisuu barbaadan darbee yoo ta'e malee yeroo hunda takataa ta'ee piraankii waa'uma jaalalaa wal qabate qofa irratti hojjetama taanaan namni iyyuu hin uffaa. Kanaaf istaayilii jijjiiraa namoonni baay'een jechuudha. Jechinaan jedhu kun namoota baay'eedhaaf maaliif waan argaa jiru nama tokko lama miti waan ta'eef jechuudha. Egaa akkasaniin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa nagaan naaf turaa turtii gaariin isiniin jedha. Waaqayyo nagaa jaalala nuuf haa kennu biyya keenyatti rabbi nagaa nu haa buusu turtii gaarii.